بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا جبتني إن شاء الله. إن شاء الله نجيني ربي قلته بكا سنجرتني اسم برهاته جلق وردتي إرقى روديرتوتي ولد ديبني جرة إن شاء الله. يرود إرتو بودان برنوت خنيا إردي بني جرة برنوت شروط الصلاة قسمة أركان برنوت شروط الصلاة وأركانها وواجباتها أركان سيدا واجبات سيدا خنجو سن قن قطعة قفا ورابنة الري قطعة لما فايسات كنو دفني ولدي بني جرة قطعة قفا غيستي شرطي لين صلاة سجلتو هبسيني جرة أقسمت أمس شرطي لين صلاة سنرا سدي إبسي سيدا غوني تريج إسلاما نمني إسلامة تودا لما فرت أقلي كباچو سمون فيا كباچو قسمت سدفرت والتمييز وأدام بيخو خنجو غنا إلى اللي تريج خناف إن شاء الله فنوتا الراغي ستي خطا لما فاغنا غي ستي شرطي أفرفا داتي لهلايتشو شرطين أفرفا مالكتي خولين لالتها شرطين أفرفا دا قن شروط صلاة رفع الحدث حدث في الرافودو جتشو حدث في الرافودو جتشو دا إسادة قطان دبرغسك إسلام توتيس بلنا لالتري خل مفا على كل جتشو داس بلنا لالتري التمييز خنجوس إبسيسا سرتي إلى اللتري نمني هلالين قطع تقفا درا إلى لودا كبايتشو أقسمتي قطع غنغيسة تخنو الشرط الرابع رفع الحدث حدث في الرافود وهو المعروف إني بك وضوع جامعا بك حدث في الرافود يجون وضوء يجو. الحدث هو كل خارج حدث نجا وانبه خرا لمانين جم دراتين تو جم بوداتين تو وانبهوني شوف وانبه سنين حدث جنان يجو ناقد للوضوء ووضوء ديجا يجو. حدثني قن والحدث حدثان حدثني قل لما جر حدث الأكبر حدث قدافي والحدث الأصغر حدث تكاجنة بكماجو. حدثني قدان وان هو ما يوجب الغسل وان دي كان سنمرد تركم سيساتي وان دي كان سنمرد تركم سيساتي فكينياف الجنابة جنابدا ورا وجي رفوتاه أبجور قوتاتو بشان أوما سرابو يجو. والحيدو ديني نورتي يا خان اتلوف مرسال لغو اتلوفو دراران يجو. والنفاس ديكا دالا قن هندنو خانافي خان فكاتن حدث قدا جامني يجو. والحدث الأصغر حدث تكاغ إني جنون أمو وهو ما يجيب الوضوء وان وضوء نمرد دركم سيساتي وما
وداتي سرّا guutamuu jechuun. رفع الحديث هذا سفر رافودوني تكا ديكانسان تكا تها تكا وضوء أن تها يجو نما بشان رقتيف بشان سنتيس فايدة مودن ديف تكا ديكاتي تكا وضوء أن راو حدثني في الرافود ما يجو yoo kun dhabames gaa teemu yoo bishaan dhabame teemumaanis biyya bareedduu laaltee teemumaanis hadasni firraa fuudhamuu ni danda'ama jechuudha. Amma gaasitti kan ilaaluu deemnu wuduu'a jechuudha. Isa wuduu'a jedhamu kana jechuudha. Wanni wamuujibuhu wanni wuduu'a kana nama wajjabsiisaa hadasa kana firraa wuduu'a kana nama wajjabsiisaa maali alhadasu. Wuduu'ni isaan baduudha jechuudha. Gaafa hadasni dhufee wuduu'a godhachuun dirqamaa jechuudha. Egaa shartiin isaa washuruuxu 10 ulaagaan shartiin isaadhaa 10 shartiin wuduu'aadhaa 10 jechuudha. Tokkoffaan al-islaamu islaama ta'uudha. Namni islaama ta'uudha jechuudha. Tolfachuudhaaf waddaachuudhaaf tolfatee salaatuudhaaf kan danda'u jalqabarra maali? Islaama ta'uu qabaa jechuudha. Amma asirratti kaafirri kheen yoo kanni waddaadha jee wuduun isaa san guutuu hin ta'u. Nama islaamaat nama muslimaatitu nama niifi shahaadaa aqarraree jiruutiitu wuduu'a godhachuu danda'a jechuudha. Shartiin tokkoffaa ulaagaan tokkoffaadhaa al-islaamu islaama ta'uudha jechuudha. Akkasumatti shartiin lammaffaa ta'u wuduu'aadhaa al-aqlu sammuun fayyaa qabaachuudha jechuudha. Sammuun fayyaa qabaachuu maraataa ta'uu dhabu. Sammuun nageessi qabaannaan wuduu'a godhachuu dandeessaa jechuudha. Inni egaa namni tokko fakkeenyaaf akkuma shartii salaataa keessatti dubbannee namni tokko gaafa salaatuu deemu egaa salaata san aqliin isaa bira jiraachuu qabdi. Nama sammuu maal egaa aqlii dhabe ta'uu qabu jechuudha. Maraatuun ta'uu takkaa sakaraanee ta'uu kuni sammuu yoo nagee hin qabaatin sirraa fayyaan ta'u akkasumatti wuduu'ninis sirraa fayyaan ta'u jechuudha. Maaliif yoo sammuun nagee hin qabaatin waan jettu waan gootuu fi tallakkiftu san addaa hin beektu waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaadhaa at-tamyiizu. Sadaffaan tamyiiza jechuudha. Shartii wuduu'aatirraa waa addaan beekuu jechuudha. Waa addaan beekuudha qabaa. Akkasumatti shartiin afuraffaadhaa shartiin afuraffaa an-niyyatu niyyaadha jechuudha. Wuduu'a godhachuu deemu saniif bakkanii fi wuduu'a godhachuu deemu sanitti niyyaa isaa fidaa jechuudha. Yanwii biqalbihi rafa'ul hadas qalbii isaatiin waddaachuuf hin deema yookaan hadasaan firraa fuudhuu deemaa dubbachuudha qabachuu. Harrabaan ammoo hin dubbatu. Cufa ibaadaa keessa gaa niyyaan qalbiidhaan niyyatama malee afaaniin dubbatamu. Yoo hajjii fi umraa ta'e malee hajjii fi umraa keessatti niyyaan ol fuudhamtee dubbatamti jechuudha. Keenyaaf labbeeka umratan oo labbeeka hajjan wa umran akkana jeeta afaaniin dubbate arrabaan dubbateetti niyya hidhataa jechuudha hajjii fi umraa irratti. Garuu ibaadaataan keessatti niyyaa qalbumaanii waan godhuu deemu sanirra guuta. Kanaaf
namni tokko akkanumatti yoo kan jechuun alatti ka'eetuma fakkeenyaaf osuma niyyatiin ka'ee fuula dhiqate wuduun isaa san guutuun ta'u jechuu maaliif gaa akkanuma numa dhiqate malee waan haada isaa firaa fudhu kaa'oo salaataaf hin tolfadha jee hin dhiqanne jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf namni tokko akkanuma bishaan seene osuma janaabtaan irra jirtu osuma ifumaan qabbaneessa jee seene janaabtaan firaa fudhu jee waan hin niyyatiniif janaabtaan san irraan fuudhamtu jechuudha. Kanaaf hogguuniif hojii takka goonu qalbii irra finnee niyyachuudha qabnaa jechuudha. Xahaarachuuf hin deema qulqulleeffachuuf hin deema jennee niyyachuudha qabnaa jechuudha. Wastisxaabu xukmihaa hukmi isaatis saahibuumu bi'allaa yanwiya qax'uhaa niyyachuu dhabuudha. Wudu'a kana muruu wudu'a kana karatti addaan kutuu jechuudha. Hattaa tatimma xaaraa hanganii fi xaaraa san guuttatutti ni hukmi isaatis saahibuumu qabaa jechuudha. Kana jechuun maali? Amma fakkeenyaaf waan takka maqaa dhahee yoon abulu na waamee wudu'a kana ni muraa jee yoo niyyate hin ta'uu jechuudha. Akkasumas ammaas hanganii fi jalqabaa kaasee hanga xumuraatitti niyyaan isaa san guutuu ta'uudha qaba. Hukmi isaatis saahibuumu jechuudha. Niyyaan isaa guutuu ta'uu qabdi. Jalqabaa kaasee hanganii fi xumuraatitti niyyaan isaa irra jiraachuu qabdi. Yoo kee immoo yoo hanganii fi abalu dhufutti ni waddaadha. Goon abalu dhufe immoo addaa'ee muraa yoo jee niyyate hin ta'uu jechuudha. Kanaaf shartiin shanaffaadha. Kana shartiin afuraffaan niyyachuudha. Shanaffaan ammoo hukmi isaatis saahibuumu niyyaatanii jechuudha. Hukmiin isiidhaa maali? Jalqaba irraa kaaftee hanga xumuraatti wudu'a xumurachuudha. Wudu'a kana karaa muruu dhabuu hanganiif xaaraa guuttatutti jechuudha. Akkasumatti shartiin jahaffaadha. Shartiin jahaffaa wanqixaa'u muujibin cituudha. Wanni wudu'a nama wajjabsiisa namarraa cituudha jechuudha. Fakkeenyaaf sagaraa taatu ficcaan taatu yookaan boolii taatu kun sirraa cituudha qaba. Takkaa qilleensa taatus sirraa cituudha qaban. Osooniif fakkeenyaaf ficcaan sirraan citinii kaatee kan wudu'attu taate wudu'in keessan guutuun ta'u jechuudha. Kun sirraa cituudha qaba. Gaafa kun sirraa citee wudu'a godhachuudha dandeessaa jechuudha. Wanni karaa lamaaniin sirraa bu'u jalaan ta'uu duubaan ta'uu duraan ta'uu wanni sirraa bu'u san sirraa cituudha qabaa jechuudha. Jahaffaan kana. Torbaffaan washartu saabi'a alistinjaa'u awilistijmaaru. Torbaffaan istanjaa godhuudha. Istanjaa jechuun bishaaniin qulqullaa'uu jechuudha. Bakkanii fi sagaraatii fi akkasumatti bakka ficcaanii qulqulleeffachuu jechuudha bishaaniin. Istijmaarri immoo dhagaadhaan qulqulleeffachuu jechuudha. Dhagaa taatu sooftee taatu waan akka maarrabii taatu qulqulleeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Qablahu wudu'aan duratti osoo wudu'aan eegalleen duratti istinjaa yookaan istijmaara godhuudha jechuudha. Bishaanii fi sooftees walumaan fayyadamtee qulqulleeffachuu dandeessa. Takka bishaan qofaan qulqulleeffachuu dandeessa. Takka immoo sooftee qofaan waa dhagaa qofaan yookaan maarrabii qofaan waan akka yaa'uu taatus waan asirraa qulqulleessuun qulqullaa'uudha qabdaa jechuudha. Egaa kun shartiidha qabdi. Kun istanjaa yoo istijmaarri dhagaadhaan haa sooftee taatu
qulqulleeffachuun sharxii if dandeessita mataa isii qabdi. Kana fakkeenyaaf sanxaara ta'uu fa'a dhagaan ati godhattuun sanxaara ta'uu bishaan tuquu dhabuu fa'a hedduu dhagaa sharxii kanaa tana qabdi jechuudha. Kanaaf istinjaa yookaan istijmaara osoo wuduu'an eegalleen duratti godhuudha jechuudha. Akkasumatti saddeettaffaan ashartu saamin shartiin saddeettaffaadha. Waxuhuuriyyati maa'in bishaan xaahara ta'uudha. Bishaan xaahara ta'uudha. Wa ibaahatuhu haalaal ta'ummas bishaan haalaal ta'uudha jechuudha. Asiggaa gariin sharxii lamallee jiru warri hisaabuu lakkaa'u jira. Garuu ammoo akka abbaan kitaaba kanaatti bishaan xaaraa kan halaal ta'uudha. Bishaan xaara ta'u akkasumatti kan halaal ta'u maqummaan bishaanii san irraa deemuu dhabu. Fakkeenyaaf xaara ta'ee maqaa bishaanii yoo hin qabaanne fakkeenyaaf gaafa aannaniin fa'aa waliin laaqame maqaan bishaanii irraa kutee jira. Kanaaf bishaan xaaraas ta'uudha halaalis ta'u. Bishaan najisaatiin xaarachuun hin ta'u. Bishaan najifameen. Bishaan kun gaafa kan najifamuu danda'u yoo kanii fi shorofkaan isaa jijjiirame bifti isaa jijjiirame dhandhamni isaa gaafa jijjiirame bishaan kun itti xaarachuun hin gahu jechuudha. Akkasumatti kan halaal ta'uudha jechuudha. Bishaan kan halaal ta'uudha. Amma bishaan fakkeenyaaf bishaan hatameen fa'aa hin ta'u. Bishaan hatameen waddaachuun hin ta'u. Asirratti akka jedhamutti gariin ulamaa'ee dilii hannaa santurra jira malee salaanni irraa qeebalamaa salaanni isaa fayyuma ta'a warri joos jira. Salaanni isaa kan fayyaa ta'us hin ta'us joos jira jechuudha. Kanaaf ati alaa kulli haal bishaan kan halaal ta'u akkasumatti xahaara ta'uudha qabaa jechuudha. Shartiin saddeettaffaadha kanaa jechuudha. Inni shartiin sagalaffaadha. Shartiin ashartu taasisa min shuruutil wuduu. Shartiin sagalaffaa shartii wuduu'arraa shartiin sagalaffaadha. Izaalatu maa yamnuu wusuulal maa'i ilal basharati deemsisuudha. Waan gahuu dhoorku bishaan gama coraa waan gahuu dhoorku deemsisuudha jechuudha. Egaa namni waddaatu tokko bishaan qaama isaa humna isaa hunda gahuudha qaba. Kanaaf dirqama jechuudha. Izaalatu maa yamnuu wusuulal maa'i ilaa waan bishaan gama coraa keetii yookaan gama qaama keetii hin geenye humna wuduu'aa bakka silaa waddaattu san waan silaa gahuu dhoorku san deemsisuudha. Fakkeenyaaf akka hora fafaa dhoqqee fa'aa jechuudha. Iwal ajiin qooshaa fa'aa qooshaa kun isii bukoo bukeessan kana jechuudha. Yoo bishaan gama qaamaatti gahuu dhoorkitees kanas irraa deemsisuudha qaba. Akkanii fi hamuuraa fa'aa hamuuraan fa'aan kan qeensarra kuullatan akkanii fi qaamatti hin geenye godhuu danda'a. Takkaa yoo wanni akka mooraa jiraates kanneen waan qaama kee haguugee bishaan akkanii fi wanni kan kee hin geenye coraa kan keetitti hin geenye dhoorkaasan qaamarraa deemsisuudha jechuudha. Shartiin sagalaffaadha. Kana in shartiin kurnaffaa wadukhuulil waqti shartiin kurnaffaa yeroon salaataa seenuudha. Alaaman hadasahu daa'iman nama hadasni irraa hin cinneef salaasul boolii nama jaaniin kaniif oguu takka qilleensaas qabachuu hin dandeenye takkaa ficaan irraa hin dhaabbanne amma ammatti irraa deemu irraa ba'uuf kun yeroon salaataa san seenu
fakkeenyaaf yoo yeroon salaata zuurii taatu yookaan asii taatu yookaan shaayii taatu salaatuma fadaa taatu osoo yeroon san hin seenin dura gaafa akka tolfatu taate wuduuni san duraa bada waan taateef yeroon salaataa san seenu gaafa yeroon salaataa geessisee inni waddaateetuma salaata isaa hidhata salaata erga hidhatee booda haanillee wuduuni isaa saboonni jalaa wanna ta'u nama wuduuni irraan cinneef gaa yeroon salaataa san seenuun dirqamaa jechuun namni salaatul booliin yeroo maragaa dhuufus qabachuu hin dandeenye. Kun dirqama yeroo salaataa san eeguudha qabaa jechuudha. Cufa salaataa fardii hundaafuu salaata fardii hundaa'u waddaateeti salaatuu qabaa jechuun namni san. Akkasii sharxiin wudu'aadhaa qornan kanaa jechuudha. Tokkoffaan islaama ta'uudha. Lammaffaan aqlii sammuun fayyaa qabaachuu. Sadaffaan waa addaan beekuu. Afuraffaan niyyachuudha. Shanaffaan wastisaaba hukmii niyyaa sanitti saahiboomu jechuudha. Kana jechuun wudu'a san hanqa wudu'atutti hanga xaaraa san guuttatutti muruu dhabuudha jechuudha. Jaafa wanni wudu'a wajjabsiisaa namarraa citu. Torbaffaan istinjaa takkaa istijmaar takkaa bishaaniin qulqulleeffachuu takkaa sooftii taatu dhagaan qulqulleeffatu osooniif wudu'atti hin seenneen duratti jechuudha. Saddeettaffaan bishaan xaara ta'uu fi kan halaal ta'uudha. Sagalaffaan izaalatu maa yamna'u usulal maa ilal basharati waan gama qaamaatti gama coraatti gahaa bishaan gahuu dhorkuu qaamarraa deemsisuudha. Qornaffaa wadukhulul waqtii alaaman hadasa'uu daa'iman nama wuduunii irraan cinneef qornaffaa yeroon salaataa seenuudha jechuudha. Kana sharxiin wudu'aadhaa ulaagaa wudu'aa kanaa jechuudha. Kana fakkaata.